أنا سكلير بول نوتيفوني لا فسن كيني أنا كم عملي لك أنت مال بول أنا ها saya berbeda hei kau yang kan tadi malik kan nama kau dong خذني قبضتي nak kasih re السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في هردفتوتا خيّة أكم جرتو نجا فيا جرتني بقى جراتن إيجا أكم جرت سلامني خيّة كان واقفتا كان كريستانا كان مسلمة إدو جرتنيتي برريس نادك أبو إيجا خوري جيان الكني تيفيز وري الكن جيا تيفيز إسنين داو سنين جالب I love you Adara jalato naftahiyana Nidebina kharasiriyana Rabbiyo walin nudebise walin debina waan addaati oofaa jirra akkumaan isiniin jee du'aayin nu godha ni beeytanii qiyaamaanis dura biyyuma tanaa kaate jiran qiyaamaan dura zamana akhirii qiyaamaan dura zamana akhir qiyaamaan ugguu taate yamanitti baqatan jiran yaman keessatti baqataniiti yamanitti dheeysan kanaafuu warri muslimaa ni beeytan jeetii yaada eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maalii wani nu qabattee dhuftu wani namaa sirbachiisu namaas gaddisiisu namaas sirbachiisu tanii jettee yoo jettan eegaa duniyaatuuf ni beeytanii duniyaatuuf mucaa najjaashtuuf ni beeytanii abbaa manasii abdii mustafaatiif muciyyoo xiqqoo bareedduu asit dhalatte fidee waliif kannee wal jaalatan bakka iddoo bashannanaatti wal arkanii iddoo bashannanaa sanitti yeroo gabaabduu keessatti jalallachuun ni babbareedan abdii mustafaatis bareeda haati mana abdii mustafaa duniyaatuufis bareeddu akkuma agartan sangaa yuutuubarratti ni agartan muciyyoonis bareeddu garuu abdii mustafaa haadha mana isaa bareedduu ta dhaabbattu dhaabbata guutu ta deemtu deemicha guutu ta wan irrina tokko hin qabnu yoo irra xiqqoo taate malee muciyyoon abdii mustafaa jaalatee jaarsi duniyaa jaalatee yoo duniyaa irra xiqqoo taate malee umriidhaan nusa duniyaatu ni geessi jee yaaduan akkaan madaaletti jechuudha. Kanaaf hedduu takka yeroo gabaabduu wal jaalatanii duniyaan duraanuu shakkuudha turte. Abbaa manasii dhalaa wajjin akka dalagu hin barbaaddu. As beeytee akka yuutuub irra mul'istu hin barbaaddu. Kanaaf jarri jaalala hanganumatti jaalala keessa kutee wal fuunaa keessa seenee najjaash katti fide jechuudha. Najjaash tuubi katti fide maqaallee kiyya fakkaataaf
Kanaafuu Najjaash waliif fiduudhaan ni fuusiteettuun guyyaa irraan tana Najjaash akkumaan karaa deemutti irra dhaabbadhee iddoo isiin maxaama dalaydutti isaa karaa deemu wajjiin qabnee cafayne waan illee cafayne qaanfachaa tumaan qabee fi agaruu hin dhabdan jeetii yaada hordoftoonni kiyyaa duniyaa duratti hogguun isa qabu agaruu hin dhabdanii askaratti fiddee waliin qabanii hidhaan geessinaa jennee irraa buuf qamana hidhaa ittiin deemuuf deeman ganaa ittiin deebu waywaatee nagadhiisaa arrumaan tana nagadhiisaa je'ee waywaatee Najjaashtuuf jechuun harkaa ba'ee lama darratti yoonii fi Najjaash dubbii tanatti deebi'ee Najjaash miidhamee hubee taamachiisu jiraawii waagaa isaa harkatee jira jechuudha. Cafaqamee jira. Yoo lamatti dubbii tan akka deebi'u ta'ee ni hiisifna ani duniyaatuu wajjin jira. Isaa fi Abdii Mustafaatis hin dhiifnu dhukkeerraa kaafna hordoftoota kiyya guyyaarraa waan adda deemaa jira magaalaa tana keessaayi. Takka takkaaniin isinii dhiyeessa laal waan ajaa'ibaa ta dhokottee teessu iccitii adda addaa baaseetiin isinii dhiyeessa isinummaan viidiyoo akka gaseentanitti sabskiraayib laayik sheer godhuun hin dagatina nu cinaa daddaabaddaa waan haaraa argachuudhaaf laayik sabskiraayib goonaan guyyaarraa waniin nan gadhiisu simbira geessi jeetii yaada egaa hordoftootaafi kabajamtoota kiyya dubbii isinii guddadhee mee waan irraan tana Najjaash goone naafii duniyaatu kaan hin beeytanii kaan askaroota biyya kanaa waraanaa waliin daawwanneeti waliif deebina. Kunoo viidiyoo kana naa hojii hordofaa ittis bashannanaa namaas ni gaddisiisa akkumaan isiniin jee kunoo viidiyoon kana fakkaata. Kunoo hogganaan itti yaamu. Daawwaddaa gaa dhukkoo irraa kaasaa naa isiniin jee balaw jaami yerri amaara baalage siddi Bashais kadubra fuudhee jaartii nama galaan deddeemu. Duniyaa garaan gubatee jira beektanii. Gana sidaa hin alaal. Akkaan jiru dhageessanii mi? Irraan doorku jira laal. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya Yaman tana fakkaatti. Yaman barqiyaamaan asii taati bar. Maal akka yaa'e dubbii ajaa'ibaatu magaalaa tana keessa deemaa jira. Waa hedduu as baasuu teenya. Dubbii nu guddattaniiti isin jibbine warreettan. Warri biyya biraa nutti hin bu'aaraa boo waan adda addaa isin dhiyeessan Oromoon teenya dalayduu isin dhiyeessinaa bar. Waan Oromoo irra dalagaa jirtu. Egaa Najjaashtuu dhaamsaan sii qaba. Arraan booda yoonii fi michiyyoo tana Abdii Mustafaatiin barbaadde manni hidhaa qophaa'ee si eega. Akkas hiisifu. Askarri biyya tanaa akkuma ati beeytu homa takka harkannaan haqa takziinaa. Haqa takziinaa harkannaan waan jimaa isaanii nageetti nama ajjeesaanuu qat godhanii ajjeesan. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya Yaman keessatti maallaqa namni qabu akka fadhii nama godhaa jechuudha. Kanaaf bagattiin bohaartanii viidiyoo ajaa'ibaa Najjaash haa dadhiiseen isinii dhageessuu deemammaas nafaana turaa viidiyoo akkumaan isiniin jee laayikii godhaa deema waan ajaa'ibaatiin isinii dhiyeessaa deemu jira.
Kunoo laal ammaas waan mana isaatti taa'ee abdii Mustafaatiin barbaadu mucayyoo xiqqishoo bareedduu xuuxxoo fakkaatu tan. Ni fakkaatti bultii namaa diiguun warra bultii namaa diigu akkuma isin naan jettan hangaree galeetiin jiraa wajjin hirmaadha. Akkasii dhalaan ni raqshite gaa biyya tana keessa dhalaan raqshiteeti akkuma beeytan taariba dhuftee as guuttee daa'imni dalagaa dhabdee biyya tana keessatti oolumaa gad bakka itti jiidu barbaadaa jirti dhalaan. Dalagaan dhabamteeti dhiiruma tokko abbaa fedhe haa ta'u itti hirkatti garuu waliin harkattu gaa dubbiini takkasiitii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kana ammaas naa waliin daawwadhaa kunoo viidiyoon. Isii aara isiitiin aara gartee inni itti telefoonni isaa itti cufaa ta'e. Kunoo viidiyoo. Gartee cabsitee bilbilallee hin qabu jetteeti haasaraa naan jettee ani biraan dhaabbadha. Kunoo biiftuu biraan jira irraas banuus duniyaan gabbaatee na dubbatte waan na dubbisan abdii niin fooyisaa niin fooyisoo no tanaan fooyisee milyoon bareedu tana. Ammaa itti naa bilbileettee kunoo bilbilaaniin abdii dubbisaa hanga abdii dubbiftuu. Kunoo gaa osoo gartee nuti dabaluu jiran. Mustafaa nu bilbilee haa dubbisoo. Hello. Abdii Mustafaa. Jiruutiyaa. Awoo gaa miyyoon gaa barbaada yeroo hedduun dalagaa hunda wallaalee jechaa jirtiiti. Miyyoo akkatti jaalala qabsiifte siif beekaati. Hoodoo dubbisme miyyoono. Na bira jirti hoodoo. Itti qanniyyaa. Ifiifuu kiiloo lamaa dhiisuun teenye. Abdii kiyya qaalii. Waalaikum salaam. Akim nagaya fayyada. Jirtaa nagayaa. Yaa bargaa jaallatee waan jettuun gaala goone na goote akkamitti kana na goote kana na biste yaa. Konoma dubbisuun moo beeyti immoo? Haa? Yaa qashtii. Barbaada kee kophee meeqaan fudhadhee mi'aaboo maali kana nama godhuun kun sirrii. Kophee siin bitu Abdii Mustafaa. Hello. Laaka akkatti dhiibu. Sagalee ol fuudhe qabee. Ni dhagaamti. Halo? Hin dhageessu? Haa? Abdi. Sagalee ol fuudhe. Nuti fuunee lafa san keenya. Ona kan mamma ni dhagaamte immoo ol fuudhe. Ono hoo. Seeroo barbaada kee kophee meeqaan fudhadhee maali kana nama godhuun kun Kophee meeqa fudhattee? Akkasiiree. Garuu maaliin akkana na goote jaallatee iddoo takka nama raajiteeni. Haa, si maraachiteeni. Yaa bakka malatti qabameera tiyyatuun dhiisimee. Akka warri direedhaa dubbattiisa nama raachitee ijjitiini. Garuu dhugumaan na jaallas jirtammoo tiyyatuun akka isa addanaaf hin baane na fakkaata. Warra magaalaatiin si'aa mucoon. Torbaan kana keessa akkana raankiisi godha akkam tattaree. Hayi akkana jala raftuun si godhaa. Yaa bakka namatti illee bargaa sagalee teetan yoo dhageessu kishallee taatu qalbiin kan nama eegaiti. Sagaloo isaa ta'anii dhagee ajeetumaan. Haya hin dhageessu kanaan booda. Qiiq. Isaanumaan dhagee ajeetu jiru. Haa? Yaa sagalee teetan akkasii dhagee bareedduu takkaan gammadaa dhiiranumaan dhagee wanti jira alhamdulillah garuu. Naayyee taate gaaree. Naayyee taate. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota waan addaati. Michiyyoo waan jettuun dhageessanii bar torbaan kana keessa akkana jala raftuun si godhaayee. Duniyaa isa keessa jala rafta. Hin qaanfattu xiqqishoollee.
akkana dhalaan bakka dhabde magaalaa tana keessatti jaarsa namarra jiguu barbaadde jechuudha. Hin jirtu wanni kana nama of danda'ee wanta ta'eetu afur rabbiin fakkateef malee nama akkanaatii miti jechuudha. Kanaafuu obboleettii xiyyaatti san silleen beeku ganaan si baraa siifiin dhufa garuu waan isa gorsuun qaba. Saniif jaarsa namaa malee dardarri tuulaadha. Abbaa ilmaanii maalitti gootu obboleettii xiyyaas maaliif dhaabsiidhaama abbaa ilmaanii firraa dhiisi. Kanaaf Najjaash ati immoo lamata dubbii tana deebitee si jeesuu malee yookaan mana hidhaa goontaanee mooda hidhaa Yaman goontaanee mooda. Akkuma beektan hidhaa Yaman waan kana jee isinii mul'ata olumasee ol seennaan gabbaa'uun maallaqa guddaa. Kanaaf lamata nuti maallaqa nyaachifnee otoo isa ol naquudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Yaman kana keessatti waan addaa isinii dhiyeessaa deemna. Viidiyoo keenya laayikii godhaa nu hordofaa guyyaarraa viidiyoo isinii gaddisuuf qophiidhaan iccitii adda addaa waraabee waa hunda godhee akkasii hanga xumuraatti viidiyoo hordofaa sabiskiraab laayik sheer. Baay baay isiniin jaaladha I love you hunda keessanuu.